Bilbila jaalallee keessanii yookaan immoo bilbila nama barbaadanii tokko kan keessan irratti hidhuun akkamiin akka dhaggeeffachuu dandeessan amma isin agarsiisu. Viidiyoo koo kutaa jalqabaa keessatti bilbilli keessan hidhamee jiraachuu fi dhiisuu isaa akkamiin akka adda baafattan akkasumas yoo bilbilli keessan hidhamee jiraate akkamiin akka irraa kaafattan isiniif hojjedheen ture. Warreen ilaaluu barbaadan viidiyicha piroofaayilii koo jala seentanii argachuu ni dandeessu. Viidiyoo koo guyyaadhaa irratti immoo bilbila nama barbaadanii tokko akkamiin akka kan keessan irratti hidhuu dandeessaniin isin agarsiisa. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan na duukaa bu'aa. Jalqaba gara foon aappii bilbila keessanii ni deemtu. Sana booda urjii 21 urjii jettanii lakkoofsa bilbilaa keessan iddoo kanatti ni barreessitu. Dhumarratti immoo mallattoo riqichaa ni galchitu. Sana booda itti ni bilbiltu. Yoo inni barreeffama haala kanaan isiniif fide yeroo sana irraa kaasee bilbilli sun gara bilbila keessan irratti hidhamee jira jechuudha. Kana kan gootan bilbila nama hidhuu barbaaddanii sana irrattidha jechuudha. Yeroo irraa kaasuu barbaadan immoo riqicha 002 riqicha jettanii bifaan barreesse kanaan barreessuudhaan itti ni bilbiltu. Yeroo inni barreeffama kana isiniif fidu yeroo sana irraa kaasee bilbilli dura gara bilbila keessanitti hidhame sun irraa ni ka'aa jechuudha. Kun viidiyoo koo kutaa lammaffaadha. Viidiyoo koo kutaa sadaffaa keessatti waan jaalalleen keessan bilbilaan nama biraa wajjin haasoftu hunda sagaleensaa waraabamee akka bilbila keessan irra galu ni barbaaddu yoo ta'e kutaa sadaffaa jedhaatii koomentii irratti barreessaa. Anis viidiyoo isiniif nan qopheessaa jechuudha. Waan daawwataniif galatooma.